Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu idileetiin isinitti himaa Faayisaa Eliyaas jalqabarratti manni murtii waliigalaa federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa dhiyaatan jechuun beellama keessatti bulfatus abbaan alangaa yeroo lammataa fi himatamtoota osoo hin dhiyeessin hambisuusaa abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baayisaa OMN itti himane. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma dhaddacharraa hambifamuu himatamtoota kanaa ilaalchisuun ajajaa 2 Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Oromiyaaf dabarsuus obbo Tuuliin himanii beellamni itti aanu gaafa muddee 20 bara 2014 akka lakkoofsa biyyattiitti qabamuusaa ibsanii jiru. Muhammad Fantaalee waan qindeeffate qaba. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi himatamtoonni galmee isaanii jala jiran yeroo lammaffaaf mana murtiirraa hambifamuu isaanii ilaalchisuun manni murtii waliigala federaalaa ajaja 2 dabarse. Manni murtii waliigala federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa bakka jiranitti dhimma isaanii ilaaluuf beellama muddee 8 bara 2014 tti bulfatus abbaan alangaa yeroo lammaffaaf himatamtoota osoo hin dhiyeessin hambisuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baayisaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aatti baname kana ilaalchisee oliyyannoo mana murtii waliigala federaalaatti kan fudhate abbaan alangaa ta'us sababa inni himatamtoota mana murtiirraa hambiseef ifa miti jechuun obbo Tuuliin himanii jiru. Manni murtii waliigala federaalaa dhimma dhaddacharraa hambifamuu himatamtoota kanaa ilaalchisuun ajaja 2 Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Oromiyaaf dabarsuusaas obbo Tuuliin himanii galmeen oliyyannoo abbaan alangaa fudhate kun bu'uura seeraa hin qabus jedhan. Kana dura manni murtii olaanaa federaalaa himata Koloneel Gammachuu fa'aa irratti banamee ture kuffisuun himatamtoota 20 keessaa 12 bilisa baasus namoota bilisaa jedhaman keessaa namni 9 balbala mana hidhaarraa butamanii hidhamuu gabaafamaa ture. Erga hidhamtoonni siyaasaa kun butamanii as qunnamtiin isaan abukaatota ofii waliin qabaachaa turan adda citee akka ture obbo Tuuliin himanii. Erga hidhamtoonni siyaasaa kun butamanii as qunnamtiin isaan abukaatoo ofii waliin qabaachaa turan adda citee akka ture obbo Tuuliin himanii yeroo dhihoo erga gara Koomishinii Finfinneetti fidamanii as guyyaa jalqabaa mana murtiitti yeroo dhihaatanii turan abukaatoon isaanii quba akka hin qabnes dubbatu. Erga Koomishinii Poolisii Federaalaatti hidhamanii asis abukaatoo isaanii waliin bilisa ta'anii akka waliin dubbisneef kaameraan kaa'amuun akka isaan danqe abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma himata haaraa abbaan alangaa himatamtoota galmee kiisii qixxummaa jala jiran irratti bane kan ilaaluuf muddee 7tti beellama qabatus poolisiin himatamtoota mana murtiirraa sababa hambiseef muddee 8tti akka dhiheessan ajajee beellama bulfatee ture. Muddee 8 bara 2014 yeroo lammaffaaf poolisiin himatamtoota kana muddee 8 bara 2014 yeroo lammataaf poolisiin himatamtoota kana dhaddachatti osoo hin dhiheessin hambisuusaa sababeeffachuun manni murtichaa ammas yeroo lammaffaaf ajaja dabarseera. Ajajni dabre kunis Koomishinii Poolisii Oromiyaa himatamtoota harkasaa keessa jiran kiisii qixxummaa fa'aa akkasumas ajajni darbe kunis Koomishiniin Poolisii Oromiyaa himatamtoota harkasaa keessa jiran kiisii qixxummaa fa'aa akkasumas Koomishinii Poolisii Federaalaa Koloneel Gammachuu muddee 20 bara 2014 tti akka dhiheessan jala murtii kennee jira. Dabalataanis manni murtichaa gareen abbaa alangaa haqaaf dhaabbachuu qaba jechuun himata baname hordofuu qofa osoo hin taane murtii manni murtii dabarsu kabachiisuufis haqa himatamtoota eegsisuufis dirqama qaba waan ta'eef himatamtoonni mirga isaanii sarbamanii dhaddacharraa yeroo hambifaman gaafachuu akka qabus garee abbaa alangaa akeekkachiisuusaa obbo Tuuliin himanii jiru. Oduu keenyatti aanuun qabsaa'ituun Oromoo Aayishaa Muhammad Gadaa Qaalluu guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotuun dhagahame. Umrii manguddummaa isaaniitiin dhukkubbii yeroo dheeraa irra tureen dandamachuu dhabuun waggaa 100tti addunyaa kanarraa guyyaa kaleessaa muddee 17 bara 2020 akka boqotteetti jirti. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Qabsaa'ituun gameettiin kun bara 1912 akka lakkoofsa Itoophiyaa Baalee Anaarannaa Bulluqitti abbaa ishee Muhammad Gadaa Qaalluu fi haadha ishee Aadde Guyyoo Caakkoo intala irraa dhalatte. Umrii ishee ijoollummaa irraa kaasee qabsoo baddaa fi gammoojjii Baalee keessatti gaggeeffamaa ture irraa nama shoora olaanaa qabdudha. Aayishaan hambaa gootota baddaa Baaleeti. Warra sirna gita bittoota nafxanyaatti fincile bilisummaa uummata Oromootiif qabsaa ture keessaa tokko akka ta'anis seenaa isaanii irraa hubachuun kan danda'amudha.
Adde Aashaan obboleewwan dhiiraa torbaa fi kanneen dubaraa torba walumaa galatti namoota 14 wajjin dhalattee guddatte. Kana malees umrii ishii ijoollummaa irraa eegalee abbaa ishii cinaa taa'uudhaan leenjii loltummaa fi tooftaa wal lolaa abbaa ishii irraa barachaa akka turte gootittiin kun afaan ofiitiin ragaa ni baati. Umrii manguddummaa isaaniitiin dhukkubbii yeroo dheeraa irra turen dandamachuu dhabuun waggaa 109 olitti addunyaa kanarraa guyyaa kaleessaa muddee 17 bara 2020 takka boqatteeti jirti. Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu qabsooytuu abbaa ishee Muhammad Gadaa Qaalluu waliin qawwee hidhatte sirna gita bittoota Habashaa dura dhaabbataa turteedha. Aishaan bara dargaggummaa isheetti jabduu lola qabsaa'ota Baalee irratti hirmaatte. Abbaan ishii Muhammad Gadaa Qaalluu qabsaa'ota qabsoo qotee bultoota Baalee dura eegalan keessaa kanneen turanidha. Akka seenaarraa hubachuun danda'ametti Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Aliyyii Cirreefaan isaan jalatti qabsoo akka eegalanidha. Haaluma kanaan umrii ishii waggaa 14tti yeroo jalqabaatiif bara 1926 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lola nafxanyaa wajjin waraanni Muhammad Gadaa Qaalluu godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa gandaa Dayyuu iddoo addaa laga Dayyuu jedhamutti taasifamaa ture irratti hirmaachuudhaan yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte yoo ta'u guyyuma kanatti garee loltoota nafxanyaa keessaa diina ajjeesuudhaan qawwee albeenii jedhamu diina irraa akka hiikkatte seenaan gootittii kana ragaa ni baate. Adde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu akkuma qabsoo Oromoo keessatti gahee gootummaa fi dubartummaa isheetiin aarsaa guddaa bahachaa turtetti qabsoo jireenya maatii isheetis kan eegalte umrii ishii waggaa 17tti. Bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaa manaa ishee Samattar Maanee wajjin bultii ijaarrattee akka turteetu himama. Jeneraal Waaqoo Guutuufaan qabsoo otoo hin eegalin dura naannoo waggaa 10 dura ture. Muhammad Gadaa Qaalluu yookaan abbaan Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu Jeneraal Waaqoo Guutuu fi qawwee bitee akka kennaafii ture seenaan barasanii ragaa ni baati. Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsootti akka jabaatu wantoota godhan keessaa tokko haala ajjeechaa gooticha Oromoo Muhammad Gadaa Qaalluu yookaan abbaa Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu akka ta'e seenaarraa hubachuun ni danda'ama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa gandoota garaagaraa keessatti ajjeechaa fi goolinsi hawaasa nagaa irra gahaa jiraachuun himame. Gandoonni rakkoo ulfaattuu keessummeessaa jiran kan maddeen keenya eeran horaa waataa madda jaalalaa fi aangar kanneen jaamanidha. Ganda horaa waataa jaamu keessatti obboleeyyan lama Ifa Abdiisaa fi Sanbata Abdiisaa jaaman waraana mootummaatiin ajjeefamanii jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Manneen jiraattota humnoota bilxiginnaatiin gubataa kan jiran yoo ta'u jiraattonni qe'ee isaaniirraa baqatanii jiraachuun himame. Gama biraatiin fiinxaaleeyyiin Amaaraa waraana bilxiginnaa wajjin qindoomina uumuun qabeenyaa fi manneen jiraattota ibiddaan gubaati jiru. Odeessuma wal fakkaatuun fiinxaaleeyyoonni Amaaraa godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti namoota nagaa ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Kan gabaasee Muhammad Fantaalleeti. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa ibsa Addis Istaandardiif kennaniin abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee ajjeefamuu fi kun hidhamuun ni balaaleffannaa jaane. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa haalli ajjeechaa saniis qaama walabaan akka qoratamuuf yaamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa Addis Istaandard Muhammad Fantaalleetu dubbisa. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa Goobana Hoolaa ibsa Addis Istaandardiif kennaniin abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee ajjeefamuu fi kun hidhamuu ni balaaleffanna jedhan. Ji'a Sadaasa bara 2014 dabre keessa abbaan gadaa Karrayyuu fi tuutni gadaa Karrayyuu baay'inaan 14 ta'an ajjeefamanii qondaalonni gadaa michillee hedduun ammoo eessa buuteen isaanii dhabamuun mata duree miidiyaalee ta'uunsaa ni yaadatama. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kan ilaalchisee bilxiginnaan naannoo Oromiyaa shaneetu raawwate jechuun uummata sobuuf yaalus waa'ee namoota dhabamanii ilaalchisee wanti gama bilxiginnaatiin ibsameen turre. Haa ta'u malee OMN, BBC fi miidiyaaleen biroo jiraattota dubbisuun ajjechaan sun qaamolee bilxiginnaatiin raawwachuusaa gabaasaa turanii jiru. Ta'us gamtaan abbootii gadaa dhimma ajjechaa kana ilaalchisee hanga ibsa kaleessa muddee 17 bara 2021 baase kanaatti waan dubbateen qabu ture.
barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaa Addis Istaandardiif kennaniin abbaa gadaa Kadiir Hawaasii fi miseensota gadaa Michillee 14 muddee gaafa tokkoon bara 2014 ajjeefamuu himaniin haala ajjeechaa sanaam qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiheessan. Ajjeechaa sanam qaamolee nageenya bilxiginnaa fi poolisii humna addaa Oromiyaatiin akka raawwatem gabaasuun keenya ni yaadatama. Itti dabaluunis barreessan gamtaa abbootii gadaa miseensonni gadaa Michillee ajjeefamurraa hafan gariin ammoo bakki buuteen isaanii dhabamee turanis yeroo ammaa kanam waajjira poolisii magaalaa Mojootti hidhamanii jiraachuu isaanii akka mirkaneeffate addeessa. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanittis miseensota gadaa Michillee ajjeecharraa hafanii hidhaman kanarratti reebichi raawwachuuf erga hidhamanillee qabiinsa gaarii dhabuudhaan namni du'e jiraachuu dubbatu. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa afgaaffii addatti Addis Istaandardiif kennaniin dubbatan jechuun miidiyaan Addis Istaandard akka gabaasetti ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu kana duukaa bu'anii qulqulleeffachaa akka jiran himuun ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu ni balaaleffanna. Namoonni kun bakka jila godhachaa jiran irraa qabaman. Abbootiin gadaa ergaa waaqaa qabu waan ta'eef ajjeefamuun hin maluufi jechuun dubbachuu isaanii Addis Istaandard gabaaseera. Ergam ajjechan suukanneessan gumii gadaa Michillee Karrayyuu kanarratti raawwatame as hidhaa fi dararaan qaamolee mootummaatiin uummata anaaf antaallee irratti raawwachaa jiru daran hammaachaa dhufuusaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya gama birootiin godina Harargee lamaanitti manneen jiraattota gubaa jiraachuu dabalatee reebichaa fi gidiraan adda addaa murna biyya bulchaa jiruun uummata irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Gochaan gara jabummaa kun sirna biyya bulchaa jiru bilxiginnaadhaan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru jaanii jiroo Na'imaa Marwaan qindeessite qabde. Baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi lixaa magaalota garagaraatti manneen jiraattotaa gubuu dabalatee hidhaa reebichaa fi gidiraan adda addaa murna biyya bulchaa jiruun uummata irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Aanaa Dadar magaalaa Qobbootti roorroon daran hammaachuu irraa kan ka'e qeerroowwan hedduun reebichaa fi hidhaa dheefa magaalaa keessaa baqatanii akka jiranii fi dubartii dabalatee maatiin qeerroo ilmaan keessan fidaa jechuun hidhamaa akka jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Kana malees manneen jiraattotaa badii takkaan malee mana shaneeti jedhamuun humnoota tikaa murnichaatiin gubamaa jira. Guyyaa kaleessaa jiraataa magaalaa Qobboo kan ta'e namni maqaan isaa Ibsaa Alishoo jedhamu manni jireenyaa isaa humnoota kanneeniin jalaa gubatee jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Humnoonni kunneen mana nama kanaa wayita gubanitti namoonni irraa dhaamsuuf gaafa dhufan dhaabbatanii eeguun qawwee qabatanii mana shanirraa yoo ibidda dhaamsitan isin mataan keessan ni gubattu jaanii dhoorkaa akka turan jiraataan naannichaa OMN odeeffate kun himee jira. Kun gochaa gara jabummaa sirna biyya bulchaa jiru bilxiginnaadhaan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiruudhaas jedhani. Aanaa Dadar magaalaa Qobboo dabalatee baadiyyaa naannichaatti hidhaa reebichaa fi gidiraan adda addaa maqaa shaneetiin uummata irra gahaa jirtu hammaataa ta'uu kan eeran maddeen kan nama gaddisiisu ammoo haadha daa'ima wajjiin qabanii hidhuun abbaan manaa kee hanga dhufuu ja'anii dararaa jiru jedhu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatani. Muddee 15 bara 2021 baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Saaqqataa jaamtutti milishaa poolisii aanichaa fi kan aanaa Bookee waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu joon manneen qonnaan bultootaa 15 qabeenya isaan qabanii waliin jalaa gubuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii dhimma Itoophiyaa irratti jimaata kaleessaa Jenevaatti taa'een sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idilaa addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteesse. Itoophiyaan gama isheetiin ibsa karaa ministeera dhimma alaa isheetiin baafteen murteen mana maree mirgoota namoomaa UN birmadummaa Itoophiyaa dhiiba jechuun manni marichaa faayidaa qaamolee ajandaa siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadaniif kan ooludha jechuun ibsiteeti jirti. Gabaasa Siraaj Sabaa qindeessine Maamartu dubbisa. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii dhimma Itoophiyaa irratti jimaata kaleessaa muddee 17 bara 2021 Jenevaatti taa'een sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idil-addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteesse. Walgahichi gaafii miseensota gamtaa Awurooppaatiin kan dhiyaate yoo ta'u biyyoonni miseensa mana marichaa 21 yaada murtii dhiyaate yoo deeggaran
15 mormanii 11 ammoo sagalee osoo hin kennin hafanii jiru. Walgahii kanarratti biyyoonni miseensa mana marichaa ta'an cabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruun yaadda'uu kan ibsan yoo ta'u, yakkoota raawwataman qaama walabaa qoratu irratti yaada wixinee dhiyaate kan komishiniin ekspertoota idil-addunyaa jedhu irratti sagalee caalmaa kennanii jiru. Britain, Denmark, Jarman, Faransaay, Biraazilii fi gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni biroo wixinicha deeggaruun sagalee kennanii jiru. Soomaaliyaa, Eertiraa, Kaameruun, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Chaayinaa, Raashiyaa, Hindii fi kanneen biroo wixinicha mormanii jiru. Indooneeziyaa, Liibiyaa, Maalaawii, Senegaalii fi biyyoonni biroo ammoo sagalee osoo hin kennin cal'isuu filatanii jiru. Dhaabbileen idil-addunyaa mirga namoomaa falman kan akka Amnesty International, Human Rights Watch fi kanneen biroo sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mudate ilaalchisuun qorannoo fi ragaalee qaban mana marichaaf dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kunneen yakkoonni sarbama mirgoota namoomaa kanneen akka ajjeechaa hidhaa saba irratti xiyyeeffate, dirqiin gudeeduu, beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu, deeggarsa namoomaa ugguruu fi kaan humnoota mootummaatiin raawwatamuu ibsani. Itoophiyaan gama ishiitiin ibsa karaa ministeera dhimma alaa ishee baafteen murteen mana maree mirgoota namoomaa UN birmadummaa Itoophiyaa dhiiba jechuun manni marichaa faayidaa qaamolee ajandaa siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadaniif kan ooludha jechuun ibsite. Murtee manni marichaa dabarse kanas akka hin fudhanne Itoophiyaan ibsitee jirti. Ajangaa daawwattoota OMN oduun keenya isaan gammatti daawwattanidha. Oduu teenyarraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdii qabna. Sagantaalee OMN tanneen hafte waliin turtii gaarii.